Rabbi ya Rabbana sitir kanne Jarenya kayati khalafanne Rabbi mara sirafajenne Nurrakati wanu yachiza kalbi sene nusodajisa Ya Rabbi ya Rabbi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka budel manoromo sanyi ko kagata nagaan ko kajaarara kabaja iddoo jirtan maratti sinaga'u akkam jirtu nagaa keessanii an obboleettiin keessa nagaa godhe sinillee akka nagaa taatan abdiin qaba. Egaa namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanala koo dhuftan anaa dhufuu baga nagaan dhuftan. Chaanaliin kun chaanala keessanii maatii kootti dabalamaa isiniin jira. Akkasumallee warroonni dura maatii koo taatanii hordofaa jirtan guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jira. Egaa har'a viidiyoo gabaabduu tokko qabadhee isin dhufee jira. Hamma xumura sagantaa kootti akkanaa waliin turtan asumaan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Egaa viidiyoon kunis maalidha jechuun keessan hin oolu. Obboleettii teenya Zaaraa sanyii Oromoo namni hin beekne hin jiru. Zaaraan egaa akkuma beekamu nama jabduu qaxalee dubartoota Oromoo keessaa nama adda duree ta'ee asiin dura ummata hundumaafuu sagalee ta'aa ture keessaa Zaaraan nama tokko namoota rakkataniif akkasumallee warroota mana hidhaa keessatti dararamaa jiraniif gargaaruudhaan sagalee taatee fi uummata ishee kan gargaaraa turte. Zaaraa sanyii Oromoo hadda garuu mana yaalaatti galtee mana yaalaa jirti. Akkuma beekamu fayyaan faaya jedhu miti. Kanaaf duraan dursee obboleettii keenya kanaaf sagalee taatanii bira dhaabbachaa jirtan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Fakkeenyaaf Zaaraan egaa akkuma beekamu warroonni ammas sagalee obboleettii keenyaaf ta'aa jiran ijoollota amma reef lafaa dhufaa jiran warra reef chaanala banatanidha. Fakkeenyaaf hiriyoonnis namoonni gurguddatanii ana caalaas si caalaas dhageettii qaban namni tokkollee gadi ba'ee obboleettiin keenya waan akkasii rakkattee jirti kana taate jedhee namni dubbate hin jiru. Hundumaafiyyuu dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu Zaaraan akkuma beektanii namoota rakkatan hundumayyuu bira dhaabbattee akkasumallee obboloota keenya mana hidhaas haa ta'u iddoo hundumayyuu uummata ishee hundumaaf sagalee ta'aa kan turte keessaa ishee tokkodha. Egaa har'a garuu dhukkubsattee erga sooshaal miidiyaa kanarraa baddee bubbultee jirti jechuudha. Duraan dursee hundi keessanuyyuu akka amantaa keessaniitiin obboleettii keenya kanaaf du'aa eeguudhaa fi akka Rabbiin fayyaa afiyaa isheetti deebisee biyya isheetti maatii isheetti nagaadhaan ishee galchu hundi keessanuyyuu du'aa eeguudhaa fi akka itti ba'an malee akka itti galan hin beekani kana waan ta'eef isheenis akkuma anaaf isinii kalees nama hojjetataa ture akkasumallee nama uummata bal'aa saba Oromoo hundaaf nama sagalee ta'aa ture keessaa Zaaraan ishee tokkodha. Kanaaf hundi keessanuyyuu waan dandeessaniin gargaaraa bira dhaabbadhaa obboleettii keenya kanaa fayyifannoo isiniin jedha. Nuti yeroo baay'ee uummanni keenya yeroo namni miidhame yeroo namni rakkoo keessa jiru sana rakkina keessaa waliin baasnu gaafa namni waa ta'e immoo profaayilii godhannee maal jennee fiiguun immoo faayidaa tokko hin qabu. Gaafa inni rakkatee rakkina keessa jiru sana waan dandeenyuun bira dhaabbannee rakkina sana keessaa baasuu qabna isiniin jedha. Obboleettii teenya bira haa dhaabbannu haa gargaarru waan na dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. galgalee gara waltajjii artist amartii waariitii fi aadde galgalee yookiin haadha sinqee aadde galgalee jechuu dandeenya. Hamilee kennaaf himee dubartii galatoomaa hundumti keessanuu baga asitti argamtan goota keenya simachuu fi egaa warri dhiiraa kun ofumaa bukeessanii ofumaa tolchuu dubartii takkaafillee carraan kennine amma ammaatitti maalumaafuu isaan hin komannu homaa miti nuti tokkuma. Kennaan nuti asitti qopheessine kuni kennaa addaati. Kennaan kun kan kennamu dubartoota gaafa abbaan warraa isaanii mana hidhaa keessatti rakkachaa ture. Mana hidhaa keessatti gaafa inni mana hidhaa jiru akkam bulee laata, eessa bulee laata, akkamitti bulchan laata, karamitti isaan geeddaran laata, har'ammoo maal keessa bulan jedhanii ciniinsifachaa, rakkachaa, hiphachaa turaniif haadha manaa obbo Johaar Mahammed Arfaasee Gammadaa
haadha manaa obbo Baqqalaa Garbaa, haadha Saamu'eel, haadha manaa Hacaaluu Hundeessaa, haadha Wabii, haadha manaa Abdul Jabbaar. Isaaniif kennaa addaa akka hawaasa magaalaa Kaalgaariitiif akka qindeessitoota qophii kanaatitti qopheessinee kan ammoo goonni keenya obbo Johaar Mahammed akka itti biraan nu ga'u abdii isatti kennannaa galatooma. Dhiifama guddaa kennaan kunis warqii mormaatii hunduma isaaniitiifuu haadha manaa warraa obbo Johaariif arfaaseedhaaf Oromoo kan jedhu tolchisiisnee haadha manaa Abdul Jabbaar kan jedhu haadha manaa Hacaaluutiif Haacee kan jedhu haadha manaa obbo Baqqalaatiif immoo Oromiyaa kan jedhu warqee mormaa arfan isaaniitiif tolchisiisnee galatooma. Hamileen keessan laafaadha mee hamileen? haa banamu. Kana fakkaata. Kennaan isaan arfaniitu wal fakkaata waan ta'eef banuun ni barbaachisaa? haa banamu. Waluma fakkaata. Kan aadde Arfaasee haadha Oromooti. Kennaa haadha Oromoo. kun ammoo kennaa haadha manaa abukaatoo Siraa Abdul Jabbaar Rabbi rahmataa godhuufi kun immoo kan haadha manaa artistii kenna kan jaalannu kan nu jalaa wareegame obbo artist Hacaaluuti. Kiyyaadhaaf kan qophaa'e jechuudha. Galatoomaa bulloo bakka taa'uun nuus midhaame. Aadde artist Amartii Waarii galatoomii ulfaadhu.